bu'aawwan teknooloojii kan ta'an keessaa ChatGPT'n isa tokko akka ta'e viidiyoo keenya darbe keessatti gadi fageenyaan ilaallee turre. Haa ta'u malee as biyya keenya Itoophiyaa keessatti fayyadamuuf rakkisaa ta'us tooftaalee akkamiin biyya keenya kana keessatti fayyadamuu akka dandeenyu ilaalleerra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo dhamaatii tokko malee weebsaayitii ChatGPT caalaatti fayyadan walii wajjin ilaalla. Viidiyoo kana amma dhumaatti daawwadhaa. Egaan jalqaba gara Google Chrome extensionii keenyaa deemna. Addana irratti bakka search godhamu kana irratti bardgoogle.com ennee search goona. bardgoogle.com jennee gaafa search goonu gara extensioniitti fayyadamnu yookiin immoo gara search engine-itti fayyadamnutti nu geessa jechuudha. Kun akkuma addana irratti argaa jirtan fuula karaa kanatu isinii dhufa jechuudha. Fuula kana kanaan duratti fayyadamaa waan hin tureef itti fayyadamaas waan hin jiruuf kan inni akkaataa kanaan naa fide. Jalqaba garuu isin maal gootu gaafa fayyadamuuf jettan googlebard.com ettanii erga search gootanii booddee get started isiniin jedha. Bakka inni get started isiniin jedhee booddee immoo interfeesii akkasiitu isinii dhufa jechuudha. Interfeesii kana irratti kan isin waan barbaadan jettanii gaafachuu dandeessan akkuma asirratti argaa jirtan kanatti gaaffii barbaadan yoo gaafattanii akka ChatGPT isa jalqabaatti akkaataa kanaan deebii isinii kenna jechuudha. Fakkeenyaaf give me example of computer coding jedheen gaafachaa jira yeroo kana deebii akkamii akka inni naalaa tole jennee ilaalla. Mee ilaalaa akkaataa kana yeroo gabaabaa keessatti search godhee dafeeti kan inni isinii fidu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu codingii barreessee Python barreesseeti kan inni isinii fidu. Kana fuutanii copy paste gootanii iddoo gara biraatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu ChatGPT'n inni jalqabaa update ta'amini guyyaa gaafa launch ta'eeti kaasee amma guyyaa irraatti suma informationii maduraan qabatee jiru sanadha kan inni qabateeru. ChatGPT alternative jedhamanii warri dhufan ammaa kun garuu oduu wayitaawwaa ta'e fakkeenyaaf yeroo ammaa kana addunyaa keenya irratti godhamaa waanta jirutu gaafanne nu deebisuu danda'a jechuudha. ChatGPT'n inni jalqabaa garuu wanta kanaan dura ta'e isinitti himuu danda'a malee waan yeroo ammaa ta'u isinitti himuu dhiisuu danda'a jechuudha. ChatGPT'n kun fayyadamuu qabdu. Keessumaa kana fayyadamuudhaaf emailii isiniin gaafatu yookiin immoo verification number isiniin gaafatu bilbila biyya bakkee kamiyyuu fayyadamuu isiniin gaafatu jechuudha. Akkaataa kanaan haala salphaa ta'een bantanii itti fayyadamuu dandeessu. Inni jalqabaa kan isinitti agarsiisu barbaade chatgoogle.com inni kun baay'ee barbaachisaa fi namni kamiyyuu fayyadamuu kan qabudha. Google keessan bantanii achirratti bardgoogle.com ettanii search gootu get started jettu. Kanaan booddee search engine kana isinii fidaa irratti gaaffii barbaadan barreessitanii gaafachuu dandeessu. Egaa ammas gara Google bar yookiin immoo gara Chrome extensionii keenya deemna. Chrome extensionii keenya gubbaa irratti poe.com jennee barreessina. poe.com ennee barreessina. Ergasii booddee search kan hin goonu. Waan nama ajaa'ibu kun baay'ee gaarii fi fiicharii bareedaa kan qabudha. Akkuma argitan kana interfeesiin isaa kana fakkaata. ChatGPT sana wajjin tokko waan nama ajaa'ibu waan barbaadan addana irratti hojjechuu dandeessu. ChatGPT 4 qaba, ChatGPT normaalii qaba, ChatGPT 6 kan jedhamus qaba. Mee ilaalaa akkaataa inni itti gaaffii gaafadhee fi deebii naa kennu waatis AI jedhee gaafan gaafadhu akkaataa kanaan nuu kenneera. Hawwatuu dubbannu harka bitaa kanarra ChatGPT jedhee qofaatti kan barreeffamee jiru jira. Achirra erga goonee booddeedha kan nuti gaaffii kana gaafannu. POE'n kuni dabalataan immoo wayee wanta gaafannee sana oduu dabalataa yoo barbaanneef gaaffii dabalataa nuti gaafachuu qabnullee karaa godaanuu barreessa. Wayee kana immoo beektaa jedhee sanarratti kiliik immoo goon immoo baay'ee detail information argachuu dandeenya jechuudha. Look akkaataa kanaan what is computer programming jedhee mun gaafadhu. Computer programming the process of designing, writing, testing and maintenance waan baay'eedha kan inni fidu. Godaa isaa kanatti tell me more jedhee gaafachuu danda'a. Gaaffiin godaatti naa barreessu gara biraallee achuma irratti gaafachuu danda'a. Baay'isee detailii godheeti kan inni naa barreessu. Mee akkuma asirratti argaa jirtan kana gaaffiin kaa'ee keessaa tokko gaafan gaafadhu. Akkaataa kanaan wayee programming akkamittiin fayyadamuu akka hin dandeenyu barreessee nuu ka'a jechuudha. Barattoonni computer science baratan coding yookiin immoo wayee programming barachuu barbaadaniif ChatGPT isa kana yookiin immoo website POE jedhamu kana baay'ee recommend isin godhaa jechuudha.
addana irratti tell me more ennee gaafannu mee tell me more ennee gaafa gaafannu akkaataa kanaan detail information isaadha kan inni lafa nuu kaa'u jechuudha. Itti fayyadamni isaallee baay'ee salphaadha. Akkuma kanaan dura isinitti jedhe imeelii gara biraa isin hin barbaachisu, lakkoofsa biyya alaa kamiyyuu isin hin barbaachisu. Weebsaayitii kana kompiitara keessan irratti yookiin bilbiluma keessan irratti search gochuudhaan itti fayyadamuu bichiidha. Jalqaba gaafa search gootan Google irraa isa jalqaba isinii dhufu irratti kilik gootu, erga sana booddee get started gootu. Get started ergattanii booddeedha kan inni gara interfeesii kanaatti isin fiduu jechuudha. Baay'ee kan namatti toluu fi kan hin baay'ee fayyadamuudha inni kuni. Viidiyoo dhufu keessatti ChatGPT 4 kan inni ofirraa qabu kan ammaaf limitedidha akka addunarraa argaa jirtan kana. Isa immoo tiitoriyaalii gara biraa qabadheeri kan inni dhufu. Ammasitti isa kanatti akka fayyadamtan baay'ee recommend isin godhaa jechuudha. Inni kun baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi baay'ee kan akka dhuunfaa kootiitti kan itti fayyadamudha. POE kanatti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Viidiyoo isa taanutti walii wajjin ilaalla. Hayyengaa inni dhumaa isa kanadha. Chatstonic.com jedhamanni kun immoo chatstonic.com enne search goona. Ergaa search goone kunuunsa jalqaba lammaffaarra jiru kana kilik goona jechuudha. Addasii booddee get started enna. Get started erga inni booddeedha kan inni nu jalqabu. Akkuma asirraa argaa jirtan kanatti get started erga inni booddee interfeesii akkasii nu dhufa jechuudha. Waan nama ajaa'ibu weebsaayitiin inni kuni wanta baay'ee iddoo tokkotti kan inni qabatee kan jiru addana irratti namoonni diizaayin giraafiksii adda addaa hojjettanii barreeffama keessan sirreessuu namoonni barbaadan, namoonni imeelii barreessitan tokko tokko, akkasumas immoo riisarchii keessan akka inni riiviyuu isinii godhu yoo barbaadanii fi chaatistoonikiin isa tokkodha jechuudha. Baay'ee gaayidii nama godha. Isa kanas baay'ee rikoomend isin godha jechuudha. Addana irratti waan isin hin gaafanne, waan isin irraa hin baranne hin jiru. Chaatistoonikiin baay'ee barbaachisaadha. Fiicharii bareedaadha kan inni qabu. Waan baay'ee iddoo tokkotti qabatee kan inni jiru. Egaa chaatistoonikii fayyadamuudhaaf gara harka mirgaarraa akkuma argitan kan chaatistoonik kan jettu barreeffamtee jirti. Erga ishirratti kilik goonee booddee akkasittiin xiqqoo search godha. Eneegnaa ergasii booddee interfeesii akkasii nu fida jechuudha. Interfeesiin kun kan ChatGPT baay'ee walitti dhufa. Gaaffii keessanii jiru wal fakkaataa wanta ta'u hundumaa barreessitanii gaafachuu dandeessu. Keessumaa namootni riisarchii adda addaa hojjettaniif chaatistoonikiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Detail information isinii kennan kunis garaagarummaan isaa inni kun tuulsii adda addaadha kan inni ofirraa qabu malee akkuma warra sana alternativii ChatGPTdha akkuma addana irratti argitan. Ammas kanas gaaffii nan gaafadha. What is computer jedhee gaafan gaafadhu checking godha. Xiqqoo isin tursiisa inni kun depend connectionii keessan irratti depend ta'a. Haala kanaan deebii gabaabaa isinii kennaa jechuudha. Akka inni deebii baay'ee isinii deebisuudhaaf immoo detailii gaafachuu qabdu. Paaraagiraafiidhaan naa barreessi jechuu dandeessu. Bareechati kan inni isinii barreessu. Irra caalaatti garuu namoonni diizaayinii adda addaa hojjettanii fi riisarchii garaagaraa hojjettanii galchuu barbaadan chaatistoonikii kanatti fayyadamtanii baay'ee rikoomend isin godha jechuudha. Baay'eedhaan detailii godheeti kan inni ibsu. Akkuma asirratti argaa jirtan kana kompiitarii piroogiraamingii maal akka ta'e gabaabamatti barreesseedha kan inni kaa'u. Baay'ee barbaachisaa fi namni kamiyyuu itti fayyadamuu kan qabudha. Weebsaayitiin inni kuni. Dabalataanis karaa teelegiraamii chaatii adda addaa jiru, chaatbootii adda addaa jiru. Garuu isaan immoo baay'een isaanii feekiidha. Kanaaf iyyuu maal gootu PC keessan yookiin immoo bilbiluma harkatti qabatanii jirtan irratti weebsaayitii kana search gochuudhaan achumatti start gootanii waan barbaadan gaafatanii irraa baruu dandeessu jechuudha. Viidiyoo taanu keessattis ChatGPT adda addaa wajjin kan ol qabatu waan gara biraa qabadheen isinii dhiyaadha. Chaatistoonikii kanatti fayyadama. Yommuu itti fayyadamtan informationii gahaa barbaaddu yoo ta'e gaaffii gahaa gaafadha. Waama isin gaafattanidha kan inni isinii deebisu. Kun amma fakkeenyaaf akka inni baay'isee wayee uummata Oromoo natti nuuf hin gaafadhe akkuma asirratti argaa jirtan kana innis baay'isee barreessee naaf fide jechuudha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan.